Ashamaar Kafuunee akka murtoo hordoftaa fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa kan biyya keessaa fi biyya alatti argamtan hundi keessanuu nageenyi keenya bakka jirtanittis nagaa hojjechaa oduu galgala kanaaf qindeeffannee isinitti hima oduu waliin kan isin faana turan Misraa Bayyaani jalqaba irratti hangafoota oduutti ni gala. Mootummaan Itiyoophiyaa dubbii Tiraampii hidha Abbayyaa irratti dubbateef deebii kenne. Yuukiree fi Raashiyaa marii nageenyaa haaraa jalqabuuf walii beellaman. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduu keenya isinitti hima. Itiyoophiyaan dubbii Tiraampii hidha Abbayyaa irratti dubbateef deebii kennite. Mootummaan Itiyoophiyaa himannaa pirezidaantii USA irraa deddeebi'een hidha Abbayyaa Ameerikaatu maallaqaan tumse jedhu dogongora ta'us ibseera. Hidha Abbayyaa waggaa 14 booda xumuramuu fi fulbaana dhufu eebbifamuuf jedhu Masrii fi Suudaan biratti yeroo dheeraafis muftii uumeera. Booda kana garuu pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp as ba'uudhaan dhimma maallaqaa dubbataa turanis lammiilee biratti gaaffii itti ta'eeti jira. Ibsa guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee kenname irraa hidha haaromsaa gama faayinaansii dhibbantaa dhibban humna ofiitiin ijaarame jedhaniiru. Tiraamp waan fedhe haa jedhu jechiin jedhu dhugaa waan hin taaneef kuni dhugaan jiru pirojektiin kuni uummataa fi mootummaa Itoophiyaan ijaarame jedheera. Waajjirri qindeessaa pirojektii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa. Hojjettoonni tajaajila odeeffannoo nageenya biyyoolessaa lama namoota 14 waliin qarshii baankii daldalaa hatuuf yaalii godhuudhaan shakkaman waliin himataman. Hojjettoonni tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa mootummaa Itoophiyaa lama namoota 14 qarshii baankii daldalaa Itoophiyaa biliyoona 7.7 hatuuf yaalii godhuudhaan shakkaman waliin himanni irrattis banameera. Shakkamtoonni hojjettoota baankii daldalaa Itoophiyaa mootummaa fi namoota dhuunfaa ta'uun isaanii himameen kunneen waliin ta'anii sirna eeyyama hidhataa hojii baankii keessa qofa raawwatamuuf internet system access permission fayyadamu qarshii biliyoonotaan tilmaaman herreegawwan baankii 3 keessaa baasuudhaan gara herreegawwan baankii 10tti olitti jedhamanitti bifa waliin dha'uudhaan tolutti raawwachuudhaan himata kana keessatti erameera. Namoonni kunneenis yakka kana karaa seeraan eeyyama hidhataa hojii baankii keessaan qofa raawwatamu ta'uunis baankiin daldalaa Itoophiyaa lixa Oromiyaa argamu kanneen damee hororraa ta'us himanni ni mul'isa. Galmeen dhaddachaa yakka mana murtii olaanaa lidataa kan Addis Istaandardi ilaale shakkamtoonni himata irratti dhiyaate kunneen sochii maallaqaa baasuu hin ayyamamnee fi daddabarsaa maallaqaa uummataa dhorkaa ta'e malee sirna hayyama hidhataa hojii baankii keessaa qofa raawwatamuu seeraan ala ergamee fi kanneen raawwatamuu agarsiisuudha jechuudhaanis ibseera. Himanni kunis erga poolisiin federaalaa kutaa qorannoo yakkaa hordoffii taasisuu booda dhiyaates jedhameera. Sanyiiwwan haaraa 23 oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisan baafamaniiru. Sanyiiwwan haaraa midhaan nyaataa 18 nyaata beelladaa 3 fi kan bunaa 2 oomisha olaanaa kanneen kana dhukkuba dandamatanii fi qulqullina qaban ala ergiif oomisha biyya keessaa guddisan 23 baafamuu Inistituutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa beekseera. Inistituutiin Qorannoo Qonnaa Oromiyaa gama raawwii hojii giddu galeessaa qorannoo qonnaa 17ffaa waliin gaggeessaa jiraachus ibsameera. Daayirektarri olaanaa Inistituutii Qorannoo Qonnaa Obbo Tashoomaa Boggaalaa gamicha irratti haasawaa taasisaniin bara kana hojii qorannootiin bu'aan caalmaan argamee jiraachus ibsaniiru. Qonni teknooloojiin beekumsaan akka deeggaramuu fi gahee giddu galeessonni qorannoo qonnaa taasisanii jiraniifis Obbo Tamasgeen galateeffataniiru. Hojiin qorannoo galmaan dhumaa akka hin taane himuudhaan giddu galeessonni hundi kana caalaa jabaatanii hojjechuu akka qabanis Namoonni lama ajjechaa Lellenyaa Zinnatiin himataman hidhaa cimaadhaan adabaman. Namoonni lama ajjechaa taphataa garee biyyoolessaa Itoophiyaa taphataa magaalaa Bahar Daar duraanii Lellenyaa Zinnatiin himataman balleessitoota jedhamuudhaan adabbii hidhaa cimaan itti murtaa'uunis himameera. Manni murtii olaanaan godina Gaamoo dhaddacha har'a taa'een haati warraa taphatichaa Addee Geetachoo fi abbaan warraa obboleettii ishee Lungoo Luqaas balleessitoonni ta'uu isaanii ragaa namaa fi sanadaatiin mirkaneessus eeraniiru. Dhaddachi kun murtee xumuraa kenneen Addee Geetachoo hidhaa waggaa 16, Lungoo Luqaas ammoo hidhaa waggaa 15tti murteessus ibsameera. Taphataan garee biyyoolessaa kan ture Lellenyaa Zinnat
kilaboota magaalaa Bahar Dar, magaalaa Arbaa Mincii fi magaalaa Hawaasaatiifis taphachuunis ni yaadatama. Doonaald Tiraamp ragaa waa'ee icciitii ajjechaa Maartin Luuter King qabatee yeroo jalqabaatiif uummataaf akka bahu ibsaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ragaa waa'ee icciitii ajjechaa Maartin Luuter King qabatee fi baay'ee murteessaa ta'us ifa godhaniiru. Ragaaleen basaasaa FBI'n argaman dabalatee Tiraamp ragaalee dhimma ajjechaa falma mirga namummaa Maartin Luuter King qabatanis hunda ifa godhaniiru. Manni murtii bara 1977 waa'ee dhorkaa ragaalee ajjechaa Maartin Luuter King irratti walitti qabamanii fuula 200,000 fi 30,000 ta'an uummata jalaa dhokatus himaniiru. Maatiin Maartin Luuter King keessaa ammoo namni beekamaan tokko ragaaleen kunneen ifoomuu mormeera. Ijoolleen Maartin Luuter King lama ibsa baasanii leegaasiin abbaa isaanii xiqqeessuuf jecha ragaaleen kunneen akka malee fayyadamuu ni balaaleffatus jedhaniiru. Yuukireen fi Raashiyaan marii nageenya haaraa jalqabuuf walii beellaman. Raashiyaa fi Yuukireen roobii dhufuu kana Turkiitti Istaanbulitti marii nageenyaa akka haaraatti eegaluufis walii beellamuu isaanii pireezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelenskyy beeksisaniiru. Har'a hoogganaan mana marii nageenyaa Yuukireen waliinis qophii hidhamtoota wal jijjiiruu fi dhimma roobii kana Raashiyaa waliin Turkii irratti mari'atamu irratti mari'adheera jechuudhaanis Zelenskyy wiixata kaleessaa dubbataniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Raashiyaa fi Yuukireen guyyoota 50 keessatti waliigaltee dhukaasaa dhaaburraa yoo gahuu baatan Raashiyaan qoqqobbii cimaa akka kaa'amuu fi akeekkachiisaa ta'us himaniiru. Zelenskyyn erga Tiraamp dhaadatanii booda guyyoota muraasa booda dhuma torbee darbee kanarratti marii haaraa akka mari'atanis gaafataniiru. Raashiyaan Yuukireen irratti haleellaa cimsitee itti fufuu hordofee Ameerikaan humna ittisaa Yuukireefis meeshaa waraanaa haaraa akka kennitu waadaa galteetti jirti. Oduuf eeggannoo hawaasni qorichoota dhorkaman akka hin binnee fi daldaltoonni qorichoota dhorkaman akka hin gurgurre abbaan taayitaa nyaataa fi qorichaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Qorichoonni sadarkaa gadii kunneen makaa viitaaminii B1 fi viitaaminii B6 fi viitaaminii 12 waan ta'aniifis namoonni hir'ina viitaaminii fi rakkoo narvii qabaniif kan ajajamudha jechuun abbaan taayitaa nyaataa fi qorichaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Karaan seera qabeessaan qorichi gabaatti bahee ni jira kan jedhe abbaan taayitichaa. Haa ta'u malee qorichi kana fakkeessuudhaan namoonni gabaatti baasuun waan hin jirree fi hawaasaaf of eeggannoo gochuu akka qabus dhaamaniiru. Dabalataan qorichoonni sobaa kana irratti barreeffamni Medicine and Health Care Product kan jedhu irra jira waan ta'eef hawaasni gonkumaa qoricha kana fayyadamuu hin qabne jechuudhaan abbaan taayitaa nyaataa fi qorichaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Hawaasni qorichoota sobaa kana akka hin binnee fi dabalatee daldaltoonni qorichaa kana akka hin gurgurree fi naannolee hundaa tarkaanfii seeraa fudhachuu akka qabanii fi abbaan taayitaa hubachiiseeti jira. Qaamni qoricha kana raabsee tures to'annoo seeraa jala oolee akka jirus dhaameeti jira. Oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana turan Misraa Bayaanii qophiin affan qaroo miidiyaa irraa itti fufuu gamoo kootiin nagaatti.